Har'aantana wanni nuti ilaallu Microsoft Windows kan jedhamu barannaa. Duraan dursee kaa kompiitara eegaluuf jalqabni kompiitaraa kaa proogiraamni isaa Microsoft Windows jedhama jechaadha. Egaa kompiitarri kuni bikka sadiitti qoodamaa jechaadha. Kompiitara wanti jedhamu kuni bakka sadiitti qoodama jechaadha. Isaan san kaa bakka sadiin isaan itti qoodaman san haa laallume. Tokkoffaan isaa wanti jedhamu main computer jedhama jechaadha. Tokkoffaan isaa main computer jedhama. Lammaffaan isaa personal computer jedhama jechaadha. Lammaffaan personal computer jedhama. Sadaffaan isaa main computer jedhama. Sadaffaan isaa main computer jedhama jechaadha. Kanaaf kompiitarri kuni bakka sadiin kanatti addaan qoodanii jechaadha faranjoonni kun. Egaa tokkoffaan main computer kan jedhamu kun hoo maali? Kompiitara akkamii yoo kan jennu taate main computer kan jedhamu kun yookaan kan shaanxa ittiin deeman san yookaan kan laptop jedhanii san jechaadha. Kompiitara shaanxa ittiin deeman xiqqaa san isa laptop jedhamsaniin main computer jedhaniin jechaadha. Lammaffaa personal computer kan jedhamu kompiitara kamiyyuu ta'ee kan waajjiroota keessatti argamu. Kompiitara kamiyyuu ta'ee kan waajjiroota keessatti argamuun kompiitara guddaa kanaan personal computer jedhaniin jechaadha. Personal computer jedhaniin. Sadaffaa main computer kan jedhamu hoo main computer kan jedhamu inni dalagaan isaa satellite nuclear telecommunication isaa kana jechaadha. Kan waan kana hunda dalaguu jechaa fi kan kana fakkaatan kan hojjetu jechaadha. Inni maal jedhamaan main computer jedhaman jechaadha. Main computer jedhama jechaadha. Egaa kompiitara bakka sadiin kanatti addaan qoodamaa jechaadha. Kompiitarri bakka sadiin kanatti addaan qoodama jechaadha.